naannoo Oromiyaa godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboorraa kiiloomeetira 27 akkasumas godina Shawaa Kibba Lixaa magaalaa Walisoo irraa immoo kiiloomeetira 35 fagaatee argama Haroo Wancii. Magaalaa Finfinnee irraa immoo kiiloomeetira 155 fagaatee argama. Gaarota magariisa uffataniin haroon marfamee argamu kun miidhagina uumamaa adda ta'e kan inni qabu. Muummeen Ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed bara 2013 sagantaa maaddii biyyaaf jedhu jalatti ijaarsota piroojeektii gurguddoo 3 jechuunis Koishaa, Gorgoraa fi Haroo Wancii Dandii kan jalqabsiisan yommuu ta'u, yeroo ammaa kana ijaarsi piroojeektii haroo kanaa gara xumuraatti adeemaa jiraachuudha hojii geggeessitoota piroojeektichaa keessaa kan dubbatan. Jiraattotni naannoo Haroo Wancii sababaa ijaarsa piroojeektii kanaan wal qabatee bu'aa argachuu dandeenya jedhan yommuu ibsan. Nuti asirratti gurmoomneeti turistoota gaggeessaa jirra. Waggaa amma kanaa hin hojjannaa turistoota faana warraaqna malee jijjiirama guddaa hin agarsiifne. Hoteelli haalli mijataan turistoota qophii ta'e asitti jiraate seera qabeessaan nutis fayyadamaa taanaan. Tokkoffaa dhalataa naannoo kanaatiif carraa hojii ni uuma. Jireenyi uummataa jijjiirama. Fakkeenyaaf daandiin jiru ture, uummanni rakkachaa ture. Kunillee hin furama ta'a. Jiraattotni naannoo Haroo Wancii abdiin Haroo Wancii irraa tajaajilamuu isaanii caalaattuu kan dabale fakkaata. Gammachuu Taayyee magaalaa Finfinnee irraa Wancii daawwachuudhaaf kan dhufe. Wancii daawwachuu kootiin boqonnaa sammuun argadhee jedha. Akkas jechuunis itti dabala. Wancii baay'ee bareeda, bakka addaati. Akka biyyaatti qofa otoo hin ta'in akka Afrikaatti illee bakka addaati jedhee tanan fudhadha. Bakka namni hundinuu too dhufee ilaalee itti gammada jedhee tanan fudhadha. Dargaggoonni naannoo kanaa baay'een isaanii kan yuunivarsiitii irraallee bahan jiraachuu ni malu, kan kolleejota garaagaraa irraallee bahan jiraachuu ni malu. Akkuma argaa jirru bakki kun immoo bakka baay'ee bal'aadha. Hojii garaagaraa irratti hojjechuu ni danda'u jedhee tanan yaada. Hojii amma fakkeenyaaf kun amma akkuma argaa jirru farda kireessuu, saayikiloota garaagaraa qopheessuu, akkasumas immoo qulqullina irratti illee wantoota akkasii irratti too gurmaahanii hojjetanii baheessa jedhee tanan yaada. Qananii Bayyana baranaa dorgommii miidhaginaa Koomishiniin Turizimii Oromiyaa qopheesse irratti sadarkaa lammaffaatiin xumurtee jirti. Irra deddeebiidhaan gara Wancii dhufuun kan ishee gammachiisu ta'us dubbatti. Bakka baay'ee na bashannansiisu waan ta'eef irra deddeebiidhaan nan dhufa. Baay'een gammadas. Wantootni jiran hedduun miidhagoodha. Xiqqoo daandiin keessaa osoo fooyyeef babal'atee hojjetamee gaariidhaan jedha jechuun dubbatte. Maqaan koo Firaa'ol Admaasuun jedhama. An barattuudha. Iddoon kun baay'ee bareeda. Wancii. Oromiyaan jalqabumayyuu lalistuu bareedduu miidhagduudha. Wanciin immoo addadha. Siruma Oromiyaa keessan fakkaatu dhugaa dubbachuuf taanaan addadha. Baay'ee bareeda. Hundi keessanuu miira kana argachuu barbaadan kuttaa daawwadhaa, kuttaa ilaalaa. Iddoo baay'ee bareedu daawwatudha jechaan qabuuf. Dorgommii miidhaginaa Koomishiniin Turizimii Oromiyaa yeroo sadaffaatiif barana qopheesse irratti tokkoffaa ta'uudhaan kan injifatte Mahadar Fiqaaduu hojiiwwan Wancii irratti hojjetaman daawwattoota ofitti harkisu jechuudhaan haala kanaan ibsitee jirti. Taphachaa irraa, farda gulufaa irraa, haayikingii wanta adda addaa, aktiviitii adda addaa naannoo bakka kanatti kan godhamaaru uummata wajjin taanee aadaa isaanii hawwata turizimii nuti qabnu maal fa'aa akka ta'e sirriitti dinqifachaa miira nama gammachiisu keessa jira. Isinis kottaa daawwadhaa. Yamaana Birhaan gosa ispoortii biskileetiitiin kanaan dura injifatee akka beeku dubbata. Yeroo ammaa immoo Wancii irratti ispoortii biskileetaa kana beeksisuudhaaf gara Wancii akka dhufe dubbata. በብስክሌት በሃይኪንግ እንዴት ወንጭ አካባቢ እንዴት እንደሚሰራ እሱን ለማስተዋወቅ ነው የመጣው። ብስክሌታን አካታቲ hojjetamuu fi haayikingii naannoo Wancii kanatti beeksisuufan dhufe bakka itti leenjii gaarii gochuu dandeessudha jedhe. Koomishinarri Koomishinii Turizimii Oromiyaa Lalisee Dhugaa piroojeektii kanaan wal qabatee bu'uuraaleen misoomaa akka bishaanii, daandii akkasumas ibsaa, teleekoominikeeshiniif kanneen biroo naannoo Wanciitti babal'achuu dubbachuudhaan loojiiwwan, hoteelotaa fi bakkeewwan mijatoo keessummootni idila addunyaarraa dhufan illee itti boqotaniif itti bashannanan akka qophaa'e kan ibsan. Manneen jireenyaa qonnaan bultootaafis akkasuma bakka kanatti akka ijaarame dubbatanii jiru. Waggoota 20 darban keessattis ofuma isaaniif yeroo 50 oliif Wancii daawwachuu dubbatu. Wancii yeroo 50 fintaa nan deddeebi'a.
garuu yeroo hundumaa waan haaraadha waan adda jateef baay'een bareeda yeroo hundumaa naan dhufu gadi bu'ee hike godhee iddoo isaa daawwadhee lagas laalee haroo isaa sirriitti daawwadheen deebi'a baay'ee ija bareeduuf ammas yeroo ibbaffaas dhufuu danda'a jedhee naamana. Piroojeektichi sadarkaa ijaarsaatti carraa hojii bal'aa dargaggootaaf jiraattotaaf baneeraa kan jedhan Koomishinar Laliseen sagantaawwan garaagaraa piroojeektii kanaan wal qabatanii hawaasa naannoo tajaajilanii fi naannicha guddisuu danda'an akka hojjetaman dubbatanii jiru. Piroojeektiin Iikooturizimii Haroo Wancii Dandii marsaan jalqabaa isaa xumuramee tibbana akka eebbisamus akkasuma beekamee jira. Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.